karana kasriba barbadu kamadi keessatti abbaa barbadu nama isini toluu buluu barbadu ni barbadu mi wanda geeffanne na dhaggeeffattee ni argeenani akka itti karaan isini ba'u fi nama isini ta'u filatanii itti margeeffadha akkuma tartiiboo lafa keenye wanda geeffannee tokkummaadhaan waggaa afur keessatti summii saamtuuf hattuuf irraa buqqaannetti gara sirna dimokiraasiitti ni ceena waa lama godhuu qabna dimokiraasiitti ce'uun baale toorra baale gochuuf oromiyaa toorra oromiyaa gochuuf Itoophiyaa haqa saba hundaa'ee gochuudhaaf gara dimokiraasiitti ce'uu qabna erga dimokiraasiitti ceene booda imaammata gaariidhaan tartiiboo gaariidhaan biyya guddifna kana godhuudhaaf ammoo qeerroo dhaga'i na dhaga'i sirriitti ni gaabbita waa lama barbaachisa tokko nagaa barbaachisa kalee deengadda waggaa afran nagaa booreessaa isiniin jeemi baga booreessitan gaafas arrammoo na dhagaya arrammoo biyya tasgabbeessa biyya nagaya godha ka duraan nagaya nagayni yoo jiraate nulleen bulchiinsi amma warra jirulleen dhaabbileen siyaasaalleen ibidda dhaamsuudhaan hojii hiriigani wal mari'anne mataa walitti qabanne gurratti wal asaasne biyya kana gama ceesifna kanaaf ammoo nagaa eegsisuu keessatti wanni guddaan ufii tasgabbaa'u qaama nagaa eegu kabaju poolisiin oromiyaa isin agartan turi poolisii durii miti na dhagaa qeerroo qeerroo dhageessa qaama mootummaa keessaa ka dura qabsoo keenyatti makema poolisii akkasii miti poolisiin oromiyaa agaazii wajjin hin dhukaafnu jettee gaafatitti wayyaanee kufte akkasii miti gaafa abdiilee maraataa nutti ergan ka daangarra nu wajjin du'e qonnaan bulaaf tiiffataa keenya wajjin du'e eenyu poolisii oromiyaati miti ol kaa galateeffadha poolisii kan ol kaa galateeffadha poolisiin oromiyaa akkuma kaleessa qabsoo keenyatti makamte akkuma daangaa keenya irratti kuftee salphina irraa nu baroore har'a soogana keenya kan isin keessa deemu eeguudhaan yaalii adda addaa hoggansa masaraa jiruu fi dirree keessa jiru dhabamsiisuudhaaf gadamu fashalsuudhaan gaachana isin mirkaneessaa jirti kanaafuu hojii nagaa eegsisuu keessaa inni guddaan poolisii keenya kabaju poolisii keenyan ajajamu hojii heeraaf seeraan isaaniif kaa'ame akka isaan nagaan godhan bakkaan gahan tumsuudha kana akka laphetti naa fudhattanii ni barbaada na dhageessanii qalbitti fudhattanii hojiitti ni hiidanii waadaa ni galtanii barakadhaa itti aansuudhaan gaafa wayyaanee hiddaan buqqinne mishigii isii oromiyaa keessaa baafne mishigii lammataa ka finfinneedhaa itti marsine hafuura keessaa kunne bakka irraa dhuftetti deebisuudhaaf qophoofne filmaata qabna turre qabna waan qabnu plan B plan A beeytaniimi osoo barbaanne mootummaa guututti numa diina turre miti lakkii oromoon waa diiguu miti waa jaaruu jaalata waa cabsuu miti qajeelchuudhatu nuu ta'a jenne mootummaan angwarra turte jijjiirama akka biddu wachuudhaan hoggansa lammaa magarsaa jalatti ofiyyoo jijjiirre akkasuma akkasii miti mootummaa ammaa sana amaanaa itti kennine kubbaa wayyaadhaan ittiin taphattu harkaa fuudhee harka keenya jilbiletti aarutu nu jenne akkasuma akkasii miti kanaafuu mootummaa amma hadaraa itti kennine amaanaa itti kennine sana keessa akkuma ka sabboonummaan nu makame jiru ka garaa wajjin nu makame jira waan jiru kanaafuu wanni godhuu qabnu suuta waraabessa keessaa baasaa leenca ol baasaa deemna
kanaafu mootummaa caasaa gubbaa hamma gadii jiru kabaju qabdan warra isin miidhu warra isin jaalannes suuta wal mari'achaa manguddootti himaa lammatti illee dhaammachaa abiyyitti ol ergachaa yoo ammaate molutti illee abbaasaa deemna waan tokkoon isinitti hima mootummaa diiguun hin barbaachisu ummanni Oromoo waa diiguu hin qabu mootummaa amma Oromoo ol baate tana diinni diiguu barbaada agartanii torban ta'e waan ta'e mootummaa tartiifachuu qabdan furrillee yoo qabaate obboleeyyan keenya yoo jallattes nutu filatee achi kaayate yoo saffisallee deemu baate nutu amaanaa itti kaayata nutu alangeen duubaa garaba malee alagaa tuqu itti dhiibna kanaafuu bulchiinsa gandarraa kaasee hanga federaalatti jiru mootummaa wajjin mari'achaa sirreessina malee itti finciluudhaan diiguun hin barbaachisu.